Biyya keessanitti dhuftanii ilmaan keessanitti dhuftan lafeetu lafatti dhufu hundatu hundatti dhufu lafatu teessan namatu keessan sa'atu keessan mukatu keessan layni keessan gaarri keessan waan keessummaa jennee isin simannuu qabu ilma keennan nutti dhufe jenna malee abbootii teennan nutti dhufe jenna malee xurree walitti deebitii jenneetiin shakkii irraa qabnu rabbi walitti dhaabee arra walitti fide malee alhamdulillah rabbil alamin kanaaf akka gaarii isin gamman dhufu keessan bicha isin gamman achittu isin gamman jiru teessanu isin gamman isin quba qabna waan amma shayin irraa haasawan kana kulli isa namni ilma oromoo ta'e ilma biyya kana ta'e isin quban qabna tokkollee hin jiru walaakin wanni nu shakkii qabnu yoom namni fuula gaarii walit dhufee wal argamu akkuma faanti faana goggoyduun addaan baate san akkasitti hafti jecha shakkii irraa qabna arra rabbi faana jiitu walitti nu fidee jira alhamdulillah rabbil alamin biyyi teessan namni keessan saani keessan lafti teessan sagantaan isin qabdan kullin isaa muraada keessanii olit ummanni kun matarratti isin baate gurmurratti isin baate bakka isin jettan mar isin wajjin dhaabate waan isin jettan isin wajjin ta'e kanaabiti dhufiisa irraa kana osoo hin ta'in dhufiisa kana caaluuf marii adda addaa isin wajjin goone bu'uura adda addaa isin wajjin kenne gammachuu guddaadhaan akka isin asirraa deebitan arra nuti qananii guddaa keessi akkuma ammoo obboleessi keenya akeeke kan kullin keessan pirezidaantii isin marti keessan pirezidaantii maaliif pirezidaantii jechuun duraanuu nama tokko keessatti hin dubbatamu yoo nam tokko gartanii ummata irraa pirezidaantii ta'e ummanni sun marti sanuma dhabneeti wanni eegatu richeekuun teenya lafa buuteefu sanuma dhabneef wanni faanti teenya lafatti ejjechuu dhabdeefu amma biyya kana keessatti jiraachuuf rabbii keenyarraa abdii guddaa qabna akka jiruu gaarii fuulduratti itti jiraannu abdii guddaa qabna wal'aansoon dalagame tindhisni godhame eegana ammoo tinu ifaajeen godhamte ta'ee gadur osoo ima jirtu amata lamii kana keessatti akkuma isin argitan namni hedduun wareegame namni hedduun qaamaan miidhame namni hedduun waa hagam tahee arra gartanii rabbiin keenya nu ulfeessee ulfinna kanaan nu ga'e ulfinna keessa jirra ulfinnati nutti dhuftanii eegana ulfinni kun ka abada rabbi nu haa godhu ka abada rabbi nu haa godhu waan gaarii keessa jirra gizee gaarii dhuftanii baga nutti dhuftanii isin galatoonfannallee dhufuu keessanillee isin kabajannallee keessummummaa keessanillee homa takkallee waan isinirraa hambifannu hin qabnu galatoomaa isinillee haa galatoomtan warri isinirraa achitetti hafee dhaamsa gaarii isinii godhellee haa galatoom warra achitti isin qarqaaree isin waliin mari'atee jecha kana isin tindhisee akka as dhuftan isin godhellee marti isaatu haa galatoomu galatoomaa wayyoomaa ulfadha isiniin jenna